Biyyaan jira. Doktora Biyyaan jira. keessan gammachuu qabna. Yoomi duba guyyaan fayyaa barsiistan. Sabtii fi aladaa. Sabtii fi alada galgala lamarraa kaasee Fakkii saftii hanga faalatti zaa naafa dhufumoo? dabre waan hin jechuu barbaade finsi bira dhufe beeyta. Namni keenya hin jiru naannawa kanaas. Eegaltee hin dhufuusi bakka akkasiisan. Nama hedduu taanee katateenyu nama 50 60 nama 100 hungoo yeroo hedduu. Amilee si tuqaatillee fadhiidhaan akka dhuftee hirmaattee maal jettu isaanillee waan sanii nuti maal jaanne nama beekamtii qabu barbaannee waan tana keessa yoo hirkaachifne hordoftoota argachuu qabnaa jennee yaadne. Isaan ammoo warri biyya alaa jiran san xiqqoo biiziidha. Waan tana hojjechuu fadhanii fi biyya keessatti illee du'aa isaa deddeemanii hospitaala waan geessan gartee Dr. Nuruddin Suleemaan. Dr. Obsaan waan deddeemanii hospitaala biyya keessaa geessu jiran argee ba'aa filita. Isaan sana warri waliin nu qabu jalqaba. Akka asirratti illee hubannoo kannatu hin jaanii. Namni hin jiru isin yoo karaa keessan kanaan fayyadamne xiqqoo nama ni arganne innee waan yaadneef. No, nama ni argatan amma guyyaa dhuftan sheer nu godha anama yaalamuun barbaada asliin doktorri yaalamuu barbaada because jechuun wanni jechuun hin jiru qalditti hin jiru warri tiktaak irra jiru akka jettu hirriba dhabee jira namni rafuu hin jiru rakkoo hedduutu jira baay'izawee jechuudha. Isin gisee barsiisanimmoo isirraa barachuu dandeenya haala namni tokko namni doktoroonni waan hundi jiraachuu qaba miidiyaa kana gubbaa guyyaa seentan sheer nu godha. Namoota hedduu isaa itti jiran dhugaa saniifuu. Okay, taate isaan illee ni fida. Hirriba isaan didan malaalamas biratti hundi isaanii hirriba dalaganii dadhabanii garuu gisee ambaayizawee gisee waa hunda fixee hara firaasha qayya gubbaa deemu hirribni na didee. Khabar hirribni namuu jiru firaasha gubbaa gisee deemu hirribni na dida. Maaliif akka ta'e naan galle amma? Dhugaadha rakkoon akkanaa ni jirti. Hirribaa hojii rakkoo wal qabattee jirtu. Hirribni amalarraa uumamni sammuun ilma namaa maal barbaaddi akka saayinsii fayyaatti yeroo wal fakkaataatti yoo rafte yeroo sanitti yeroo hunda si qaba. Yeroo san xiqqaa shorraa dabarsite hojiirraa suttee waan adda addaa yeroo san dabarsite si qabuudhaaf ni rakkatta gana. Yeroo za'a afuritti halkanirraa guyyuu barsiifte za'a sangeenyaan numa rafta za'a isaa barsiifte jechuudha waan haraaraa namatti ta'utti. Yoo za'a sanirraa za'a shanitti kisiisite ajaa wayiitiif turtee nama bira fa'a sin qabu gana. Si darara si qabuudhaaf. Yaani illee nun akkuma amma si'etti kananati sababa gargaarsa walitti qabna. Sa'aan itti rafu duraan sa'a Itoophiyaa sa'a 2 ture. Sa'a san waan gargaarsa qabnu buna dhugeetiin sa'a hirriba kiyyaa dabarse. Because sa'a san harkachuu hin dandeenya ammaan. Okay. Sanii rakkoon akkasii ni jirti gisee irra turan nama diduu mala ammaallee iskiriina kana yeroo kanatti fuularraan hedduu laalte. Yoo ofirraa xiqqoosiisite malee rakkoo akkasii hirriba si dhorkuu ni qaba. Nuti amma gisee koompitara irratti waa dubbisnu barnoota dubbisnu gisee ni rafnee si dida maaliif sababa koompitara irraa waa akkasii dubbiftu jechuudha waraqaa. Iskiriinillee rakkoo ni qaba xiqqoo. Haa ta'uti garuu gisee rafuu deeman san waan akka aannanii horkatamu waan hirriba namarraa fidu waa xiqqoo qala burcuqqoo xiqqoo irratti yoo dhugdee hirriba namaa fida aannan halkan. Okay. Tole ayyee hedduu. Nyaanni waan akkasii yoo fayyadamte nama raffisa aannan. Akka malee nama raffisa waan hirriba fidurraa. Yoo aannan dhugu. Aannan halkan gisee rafuu deeman gisee akkasii nama didufaa yoo dhugdee raftee hirriba namaa fida. Hormoonii hirriba namaa fidu san maddisiisa keemikaala aannan keessa jiru pirootiinii aannan keessa jiru jira pirootiiniin san. Pirootiinii sammuu teenya keessatti hirriba fidurraa. Nurra ko barcheese. Tole hayyee rakkoo miti sheer godhaateti inni dhufnee meegaa barumsa keessan. Hordofna. Jabaadha. Taatee fooloo naadii bisii siifin barreessa kan isaanii guyyaa wanta jennu akkasitti isaanillee ol si garsiisee ni mari'an. Tole hayyee. Hayyee. Guys, kuno doktora follow godhadhaati. Namoonni rakkoo adda addaatiin cinqamaa jirtan dawaalee adda addaa isiniif himuu danda'a.
irraa barattanii nama barumsa qabuu fi nama dandeettii qabu fooloo godhuun immoo dirqama isin irratti haa ta'uun isin jaa. Dooktar Hunootii fooloo isinii deebisee hin jira galatoomaa. Galatoomee atillee tanumaa sitti himayyeeti hedduu takka galatoomii ulfaadhuu hedduu takkaan si hordofaa si jaaladhaa si kabajaa hedduu takka galatoome.